kiristaanummaan barnoota Iyyasuus barsee fudhatu hin jiru. Gaafa nuti Iyyasuus alayhi salaam nagayni isaaf haa ta'u ilmi Maryamaa qulqulluun jaalatamaan Rabbiin abbaa malee haadharraa argamsee biyya lafaa tanatti erge saba Israa'eliif erge yaa jiran mee afaan Oromoo isin hin galu, Amaariffaan isin hin galu, Ingiliffaan isiniif hin galu, afaan Haarawallee isin haasawwan isiniif hin galu. Waan jedhu Yesuus an saba Israa'el duwwaafin ergame jedha. Ati abadan jedhan baru Ustaaz Abu Talhaa. In fudhannu nutu Israa'el jedhan. Saba Israel balbala kudalama zari shanyi kudalama tribe 12 tribes of the children of Israel sancalla fin argame Oromos keessa dammaran si commandos afran qallos eenyu gartee maal jettanii shanan gibees hunda sitti fidaniiti dammaran maal jechu jiran nuti Israa'el jedhan ummanni gugurraachi kun ajaa'iban salfatani Sudaanu takka nuti Israa'el hin jenne takka Arabni nuti Israa'el hin jenne Israa'el takka nuti Arab hin jenne sabni Israa'el saba Yihudaa kana keessa saba kana keessa jira barattoonni Iyyasuus kudha lamaanuu saba sanirraa saba isaa kan afaan tokko dubbatu kan bifaan wal fakkaatu Iyyasuus Oromoo fakkaata Iyyasuus Araba fakkaata Iyyasuus Faranji fakkaata Sudaan fakkaata Amaara Silxee fakkaata no deema Yihudaan sabni gartee hiddi dhaloota isaanii generation horteen isaanii waan fakkaatu laalaa jiran kanaaf Rabbi sanaa dammeessu jedhana dubbiin Iyyasuus dubbate yoo dhugaa taate dubbii Iyyasuus fudhadha isin mul'ata Yohaannis fa nutti haasa nuti waan kallattiin Iyyasuus dubbate isinitti haasawina mul'ata gartee mul'ata Yohaannis caafe jedhan mul'anni ba dubbii Iyyasuus dubbatee miti jedhana mul'ata Abu Talhaan caafe gartee abjuu isaa tokko dreamii isaa tokko waan abjuun arke tokko yoon arra mul'ata Muhammad jedhee gartee ani kee caafe waan ifi mul'ata xiyyaan arge tokko ani caafe nabi Muhammadi dubbate jechuu miti jiran maaloo jiran dammaqa ka'aa dammaqa gurra keessan banadha jaalal shubbisuu qofaa miti waa dubbisaa jiran amma wangeela nu harka dhiiftanii deemtan miira fadha keessa quraana lammaffaa nu ta'e bar nuti kanaan shaadaa isin qabsiisu jirra malee mee quraana kiyya isa jira Qur'aanan isin waamaan jirru because gaafa nuti akkan yoo nuti arraas teenye nabi Muhammadur Rasulullah jenne yoo barsiifne ofiif dhuftanii aanuun jettan Qur'aana barsiisaa jettan waan nuti Qur'aana keenyachi kaayyannee kanaan isin rukutu jirruuf xiilaa yookaan dullaa yookaan baakoraa godhanne isintu Qur'aana hin diddanii wangeela malee wangeela kiyyarraa naa kanne jettan waaqni tokko hin du'u hin mul'atu gaafa jennee gartee Allahu khaliqu kulli shay jenne gaafa dubbisnu jettan waaqa sadii hin jiru wangeela kiyyarraa naa kanne jettan kanaaf gamana dhufne nuti keessatti isin yaamnu Maatiyos Marqos Luqaas Yohaannis barnoonni Iyyasuus biyya lafaarra gaafa jiru barsiisaa ture kitaaba sadii afran kana keessa malee hin jiru kaan maal jedhame isin himu wangeelota kan jedhamu kitaaba ortodoksii keessas afur callaa jira kitaaba pentee keessas afur callaa jira kaan hundi waan jedhu isin hima kaan hundi ergaa isiniif dubbisaa dhaggeeffadhaa dabdabbe mootummaa abiyyiin biyya addunyaarra jirtu hundatti waraqaa biyyattiin argin hin qabu mootummaan addunyaadhaa Ameerikaadhaa biyya addunyaa hunda xalayaa argaa bara dhaggeeffadha akka jedhu eeggadha dhaggeeffadha isiniif dubbadha Maatiyos wangeela Maatiyos wangeela Marqos wangeela Luqaas wangeela Yohaannis jedhee achi booda hojii ergamootaa jedhee gartee akka jedhu maal jedha ergaa Phaawulos gara Roomaatti caafee jedha ergaa Phaawulos hayyee ergaa Abu Talhaa hayyee Kaitiano ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti caafe yeroo lama itti barreesse ergaa Phaawulos gara Qorontositti lagwaanni caafe akkana jedha maal jedha kaanoo ergaa Phaawulos gara warra Gaalaatiyaa caafe jedhana isin erga nu dubbisu jirtam dabdabbee xalayaa namni taa'ee yeroo san jiru harka isaatiin caafee yaa obboleessa koo ollaan nagaha maatiin nagaha biyyi nagaha jaakeetaa kan koo tokkos mee yoo argitan naa ergaa jedha sagalee waaqayyootiin aan jettaati sagalee mee gartee Ximooxiyoos tokkoffaa lammaffaa mata duree irra isin dubbisa waan jedhu dhaggeeffadha dhiifama na godha jiran ummata dubbii as keessa jirtu adda baafadha nuti kitaabni kun hundi kijiban jennu
dhugaanis keessa jirti dharrinis keessa jirti wali galle waan fudhannu jira waan hin fudhanne jira as keessa dubbii waaqayyo abbaa kan jettan dubbii waaqayyo tokkichaatitu jira as keessa dubbii ergamoota nabiyyootaatitu jira raajota as keessa dubbii sayxaanaatitu jira sayxaanii yesuusitti dubbatee yaa gartee yesuusii maal jedheen yoo ati nama waaqayyoo taate dhagaa kana buddeena jijjiiri jedheen dubbii sayxaanaati moo dubbii waaqaati san dubbii sayxaanii dubbate akkasuma dubbii harreen bal'aam dubbattee jira harreen bal'aam yaa nama waaqayyoo ani harree keessi ana barame kana wajjin jiraattee arra gartee akkana namii taayettee ni bar siyaasa dimaana rukutta jetteen harreelleen akka sillaasee as keessa akkasumatti dubbii Musee fa'aa jira dubbii nabiyyoota as keessa dubbii Phaawulostu jira dubbii barattoota Yesuustu jira yoo kun hin jiru jettan kootta